kabajamtoota ummata Oromoo bakka hundumaatti kan argamtan nagaan koo nagaa inni ho'aan kan dinagdeedha har'as bakka jirtan hundumaatti isin qaqqabu jechuun barbaada. Kana boodagaan nagaa dinagdeedha kan wal gaafannu kan qonnaa kan bituuf gurguruu kan oomisha biyya alaatti erguuf biyya alaa galchuu kan investmentii kan qusannoo kan baasii hir'isuu fi waan dinagdee wal fakkaatu hundumaatiin nagaa akkasitti wal gaafan nagaan kanaan booddee jechaadha. Kanaaf nagaan kiyya inni qaala'insa jireenyaa hir'isuu inni kan carraa hojii uumuu inni kan guddina dinagdee saffisaa fi wayyaa'insa jireenyaa bakka jirtan hundumaatti isin qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Akkuma kanaan dura waadaa isinii gallee turre har'as mata duree waayitawaa ta'ee dhimma dinagdee dhaloota kanaarratti uummata keenya qabannee isiniif dhufaa jirra. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Mata duree keenya guyyaa har'aatiin kan mari'annu egaan maalidha? Dhimma Oromoo fi dinagdee magaalaa kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a jechaadha. Oromoon eessa jira? Magaalli immoo eessa jira? Oromoon dinagdee magaalaa keessatti hirmaannaansaa sadarkaa kam kan jedhutu kan wajjin mari'an kan yaada wal jijjiirruu fi barumsa miidhagaa ta'e irra argannudha jedheen abdadha. Ammas irra deebi'ee afeerraan koo turtiin keessan anaa wajjin haa ta'udha. Sagantaan kun dhimma sensitiivii saba keenyaa kallattii dinagdeen sababa haasa'uuf laayikii gochuu, sheerii gochuuf sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Bofi keessa jiraate isin hin hidduuti quba keessaniin cuqaasa sana gadi qabaati like, share, subscribe gochuudhaan wal biraan gahaa isiniin jechuun barbaada. Egaan guyyaa har'aa dhimma Oromootiif dhimma dinagdee magaalaati. Magaalonni biyya kana irra jireessi isaanii akkamiin uumaman, akkamiin dhalatan, akkamiin ijaaraman kan jedhudha. Magaalonni biyya kana irra jireessi isaanii weerara waraanaan, qubsiifama waraanaan, daangaa babal'ifachuudhaan kan dhaabbatan akka ta'etu seenaan garaagaraa dubbata. Sababa kanarraa kan ka'e magaalota biyya kanaa maal jedhanii waamanii Garrison Cities jedhuun. Loltuu dhufee bakka tokko qubata. Loltuu sana tajaajiluuf yeroo jedhantu ijaarsi garaagaraa tajaajilli hawaasummaa garaagaraa fi wantooleen garaagaraa akka isaan dhiyaatan taasifama jechaadha. Loltoonni dhufan kun immoo kaayyoo dhufaniif qabu. Bituudhaaf, aanga'oota isaaniitiif daangaa bal'isuudhaaf sababa dhufaniif namoota naannoo jiran hundumaa irraa buqqisuu, magaalaarraa fageessuuf achi fageessuudha. Kanarraa kan hafe immoo namoota naannoo sana jiran gabroomsanii bituuf aadaa isaanii, afaan isaaniif maalummaa isaanii irratti fe'uudha jechaadha. Kanumaa wajjin wal qabate egaan sirnaan ijaaramee sirnoota durdurii kaasee biyyi kun akka biyyaatti ijaaramteetti kan jedhu kaasee akkaataan itti magaalonni baay'een ijaaraman gaafa sichi deebifnee ilaallu gartuu yaraa murna yaraa tajaajiluuf gargaaruuf aangessuuf badhaadhaa gochuudhaaf magaalota dhaabanidha jechaadha. Hawaasni naannoo jiru sabni naannoo jiraatu immoo yeroodhaa gara yerootti irraa dhiibamaa, irraa buqqa'aa, irraa ari'amaadha kan deemu jechuudha. Akkuma fakkeenyaatti fudhannee yoo ilaalle magaalaan Finfinnee gaafa gad dhaabatte abbaan gadaa Tufaamuunaa ergaa sirni isaa rukutamee booda uummanni keenya naannoo Finfinnee kana jiru gara Arsiitti, gara Baalee, gara Harargee, gara Wallaggaatti dhiisee baqate jechaadha. Kana jechuun magaalonni gaafa hundeeffaman akkaataa isaan itti saba keenyaaf hawaasa keenya ofirraa dhiiban, ofirraa fageessan malee akkaataa ofitti harkisan, akkaataa hammatanitti akka dhaabbachaa hin turreedha kan seenaa keessaa arginu jechaadha. Waggoota 30 darban immoo labsiin itti tolfamee seerri itti ba'amee sabni keenya magaalaa keessaa akka inni baqatu, akka inni dheessu, akka inni deemudha kan godhamaa ture. Agamsaa buqqee, Waddeessaadhaa buqqee, naannoo Buraayyuu, naannoo Sabbataa, naannoo Laga Xaafoo. Achirraa immoo gaafa yeroo master pilaanii
baay'ee keenyatu yaadan Oromoo achirraa kaasanii gara baadiyyaatti asiichi fageessuuf karoora ture jechuudha. Sirna akkasiitiin magaalaan Oromoo akka isheen hin siman magaalaan saba keenya akka isheen hin simanne godhamtee kan isheen ijaaramaa turte jechaadha. Egaan gaafa lafarraa nama kaasan beenyaa jedhanii qarshii 3 kennaa ifi isaanii immoo 15,000 20 dabarsanii gurgurachaadha jechaadha. Har'a egaan magaalota naannoo keenya keessa jiran yoo fudhannee ilaal yeroo gabaabaadha asitti jijjiirama dhufe tokko tokkorraa kan hafe manni nyaataa, manni dhugaatii, manni tajaajila garaagaraa kennu, sirbi keessatti sirbamu, afaan haasamu, aadaan keessatti calaqqisiifamu saba keenya wajjin dugdaaf garaa kan ta'e saba keenya keessatti haalaan kan hirmaachifnedha. Kana beekuudhaaf yoo barbaachise magaalaa naannoo keenya keessa jiru Finfinnee fudhannee yoo ilaalu, Bishooftuu fudhannee yoo ilaalu, Adaamaa fudhannee yoo ilaalu, Gobbaa fudhannee yoo ilaalu, magaalota gurguddoodha jedhamanii ilaalan yoo ilaalu, hawaasni keenya kiiloomeetira 5, kiiloomeetira 10, 20, 30 irra ta'e afaan magaalichaan beeku, aadaa magaalichaan beeku, dinagdee magaalichaan beeku, siyaasa magaalichaan beeku, imaammata magaalaa sana keessatti geggeeffamu hin beeku jechaadha. Kun maal jechaadha? Magaalonni biyya keenya keessatti dhaabbachaa turan, magaalonni naannoo keenya keessatti babal'achaa guddachaa turan, akkaataatti saba naannoo jiran hammatu, akkaataatti saba naannoo jiru hirmaachisu, akkaataa itti guddinaaf wayyaa'insa dhufu ummata naannoo jiran akka isaan irraa hirmaatanii wajjin guddatan kan godhu utuu hin ta'in gartuu tokko fayyade gartuu tokko irraa dhiibu, gartuu tokkoof carraa kenne gartuu tokko carraa dhowwachuu akka ture baay'een keenya kan beeknudha. Qabatamaattis jireenya jirurraa kan agarruudha jechaan. Egaan kanaaf egaan guyyaa har'aa magaalaan maal fakkaatti? Dinagdeen magaalaa jiru maal fakkaata? Sabni keenya immoo har'allee jaarraa 21ffaa keessa bara 2022 kana keessa illee hawaasni keenya maal fakkaata? Eessa jira? Maalumarraa fayyadamaa jira? Kallattii carraa hojiin ta'uu danda'a. Kallattii galii nameen ta'uu danda'a. Kallattii oomisha isaatiif gabaa argachuu ta'uu danda'a. Kallattii keessatti tajaajila hawaasa garaagaraa kennaman ta'uu danda'a. Maalirraa argachaa jira? Maal fakkaata sabni keenya kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jenneeti gaanarra isiniif yaada qooduudhaaf kan dhufne. Dhimmi kunis kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu keessatti hanga tokko caqasamee jira. Kanaafuu turtiin keessan hammallee na wajjin haa ta'u. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhaloota ola deemu hedduu bira ga'u turre jira sababa ta'eef. Egaan magaalota kan magaalaa keessaa gartuu tokko dhiibu gartuu tokko xiyyootti baasuun maal kan jedhume wajjin ilaala. Magaalaan maali? Magaalaan maali? Magaalaan wiirtuu teknooloojiiti. Teknooloojiin addunyaa irratti guddachaa dhufu kun kan ija nama banu, kan daandii jireenyaa namatti agarsiisu, kan dinagdeedhaaf wiirtuu ta'u baay'een isaa eessa jira? Magaalaa keessa jira. Waa'een televiizyinii yoo ka'e, waa'een kompiitaraa, waa'een maashiniin hojjechuu yoo ka'e, waa'een intarneetii yoo ka'e, waa'een informeeshinii addunyaa irratti wal jijjiiruu yoo ka'e, eessaadha kan inni jiru? Magaalaa keessa kan inni jiru. Uummanni keenya eessa jira? Achi baadiyyaa jira jechaadha. Magaalaan wiirtuu teknooloojiiti. Kabira magaalaan iddoo itti tajaajilli hawaasummaa fooyya'aa ta'e kennamuudha. Tajaajila hawaasummaa baay'ee kan beenu waan akka barnootaa fudhannee yoo ilaalle, waan akka fayyaa fudhannee yoo ilaalle, waan akka bishaan dhugaatii qulqulluu qabu, boba'aa, humna anniisaa, bilbila, intarneetii. Tajaajila hawaasa tokko keessatti wayyaa barbaachisaadha kan jedhan kan inni argamu magaalaa keessatti. Kanaaf magaalaarraa kan nama dhiibamu akka achirratti wal hin qabneef, akka wal hin saamneef, akka wal hin dhiibbanneef qobaatti dhuunfachuuf ofii daran irraa fayyadamuuf jechaadha. Kanaaf magaalaan gaafa jedhamu wiirtuu ga'umsa tajaajilli hawaasummaa kan kennamu. Barnoonni qulqullina qabu, fooyya'insa qabu baadiyyaa caalaa magaalaatti kennamu. Tajaajilli fayyaa baadiyyaa caalaa magaalaatti kennamu. Humni anniisaa baadiyyaarra magaalaadha kan inni jiru. Tajaajilli bilbilaa, tajaajilli bishaan qulqulluu, bishaan dhugaatii qulqulluudha baadiyyaatu hin ta'in magaalaadha kan inni jiru.
Gaafa nu gowwomsan, gaafa qote bulaa keenya horsiisee bulaa keenya gaafa gowwomsan magaalaan bishaan qulqulluu qabdi magariituudha. Qilleensa gaariitu jira namaa mijata jedhanii ittiin sammuu nama miican. Kun nama dogoggorsuuf faayidaalee bu'aalee magaalaa irraa argamu akka sabni tokko ittiin fayyadamneef hojiiwwan ittiin nama gowwomsuun godhamuudha jechaadha. Magaalaa keessa yaada wayyaa'an magaalaadha kan inni jiru. Yaadi yaada caalu wanti haaraan lafitti hojjetamu kan kaleessan turre har waan hundumtuu daran ammayyaa yaadi haaraan daran maddaa kan inni jiru magaalaadha. Dhiyeenyuma kana kalaqa tokko tokko biyya kana keessatti dhufe fudhannee yoo ilaalle baadiyyaatu hin ta'in magaalaadha. Drooniin kan itti hojjetame, konkolaataan kan itti hojjetame, xayyaarri kan itti hojjetame, bilbilillee kan itti hojjetame baadiyyaatu hin ta'in magaalaa keessatti. Magaalaan giddugala itti yaadii wayyaa'aan ta'e guyyaadhaa gara guyyaatti dagaagaa deemuudha jechaadha. Magaalaan lafee dugdaa dinagdeeti. Dinagdee biyya kana keessa jiru yoo ilaalle harki 90 harki 80 kan inni jiru magaalaadha. Hanganuma kana keessa ammoo hirre caalaansa kan inni jiru Finfinneef naannoo isaati. Dinagdee biyya kana biliyoon hammana ga'eera jennee kan odeessinu kun harki caalaansa kan inni jiru magaalaa Finfinneef magaalaa naannolee keessa kan inni jiru. Carraan hojii magaalaadha kan inni jiru. Industiriin magaalaadha kan jiru. Daldala xixiqqaan magaalaadha kan inni jiru. Oomisha biyya alaatti erganii biyya alaa galchuun magaalaadha kan jiru. Teknooloojii itti fayyadamanii hojii biizinasii gurguddaa addunyaa irratti hojjechuun magaalaadha kan inni jiru. Gibira oolaa wayyaa lafti funaanamu magaalaadha kan inni jiru. Dinagdee biyya tokko keessatti ga'umsa isa guddaa kan qabuuf kan fudhatu baadiyyaatu hin ta'in magaalaadha. Baadiyyaa kan jiru maal? Qonna. Qonni afaan saayinsii dinagdeen primary sector jedhama. Addunyaa kanarratti biyyi qonnaan durfamtee biyyi dinagdee ishee qonna irratti bu'uureffattee waggaa dheeraa adeemtee dinagdeen sadarkaa guddaa irra geesse tokkittiin addunyaa kanarra hin jiru. Biyyoota baha addunyaa kanaa jiran baha Eeshiyaa jiran waggaa 2-3-4 qonnaan durfamanii sana booda automatically gara dinagdee magaalaa wajjin wal qabatu kan daldalaa, kan industirii, kan investmentii, kan gosa tajaajilaa kennuutti kan isaan ce'an. Kana jechaan maal jechaadha? Dinagdee guddaan, galii guddaan, wayyaa'insi jireenyaa guddaan kan inni jiru baadiyyaatu hin ta'in magaalaadha jira jechaadha. Karaa biroon magaalaan wiirtuu siyaasaati. Taa'umsa mootiiti. Biyya kana keessatti hooggansi biyya kana keessa jira. Finfinneedha kan inni jiru. Siyaasi biyya kana geggeessu eessaa madda? Finfinnee keessaa madda. Siyaasi naannoo geggeessu eessaa madda? Magaalota naannoo irraa madda. Kan godina magaalaa godinaa irraa madda. Humni siyaasaa marga ofiif falmachuun sirna demokraasiif gadi ba'anii dubbachuun hiree koo murteeffadha jedhanii afaan guutanii dubbachuun baadiyyaa caalaa magaalaadha kan inni jiru. Kanaaf dhagaan magaalaadha jirta taanaan waan wayyaa ta'e faayidaalee dinagdee jiru, faayidaalee hawaasummaa jiru, faayidaalee teknooloojii jiru, qaroomina jiru hundumaarraa hirmaachuudhaaf carraa qabdaa jechaadha. Baadiyyaatti kan si dhiibu, baadiyyaatti kan si ergu, achuma turi, achuma jiraan, achumatti wayyooftaa kan siin jedhu inni diina keeti. Addunyaa kanarratti biyyoonni wayyaa'an, biyyoonni guddataniif badhaadhaan, biyyoota shoorri magaalaa isaanii guddaa ta'e irra jireessi uummata isaanii magaalomanidha. Hawaasni magaalomuu hin dandeenye, magaalaatti madaqaa ta'uu hin dandeenye, jireenya magaalaa shaakaluu hin dandeenye. Kallattii hawaas dinagdee, siyaas dinagdee, hawaasummaaf siyaasaanis iddoo kamiinuu ga'uu hin danda'u. Kanaaf magaalaa itti madaquun hiyyuma hir'isuudhaaf, waanjoo hiyyumaa ofirraa cabsuudhaaf murteessaadha jechaadha. Egaan kanaaf dhagaan har'a magaalaadhaa fi
dinagdee magaalaa keessa jiruuf hawaasni keenya eessa jira kan jedhu mari'achuuf yaada walii qooduun barbaachisaadha jedhee kanan yaadee gara keessan dhufee jechaadha. Kallattii dinagdeen fudhannee yoo ilaalle magaalaa keessa waan hedduu jira. Hojii xiqqaa jira, hojii giddu galeessa jira, hojii guddaa jira. Madda galii yaraa jira, madda galii giddu galeessa jira, madda galii guddaa jira jechaadha. Nama baadiyyaadhaa hektaara 2-3 qotatu caalaa nama magaalaa keessaa mana shaayii takka qabu, kuduraaf mudura daldalu, kophee haxaa'u, akaayii naannessu, lootarii naannessu, kitaaba naannessu, markaatoo keessaa ba'aa baatu, hojii humna magaalaa keessa hojjetutu daran caalaadha. Magaalaa jechuun oomishtummaadha. Magaalaa jechuun bu'aa oriented jechuudha. Magaalaa jechuun welfare targetii godhatanii deemuu jechuudha. Magaalaa jechuun dinagdee xiyyeeffatanii, siyaasa xiyyeeffatanii, wayyaa'insa hawaasummaaf teekinooloojii xiyyeeffatanii gara fuulduraatti tarkaanfachuu jechuudha. Jireenya baadiyyaa jiru caalaa jireenyi magaalaa jiru lafaaf samiidhaa kan waliin agarreedha. Kanaaf dhagaan magaalaatti galuun, magaalaatti siquun baay'ee barbaachisaadha kan jennu. Namoonni kallattii marsariitii hawaasummaa televiizinii biyyoolessaanis haa ta'u televiizinii naannoo reediyoodhaan teessanii ergaa kiyya kana dhageessan dhaamsi jabaan isiniif qabu kanaadha. Baadiyyaadhaaf mucaa isa manaa qabdan isa dhuma obboleessa keessan isa dhuma abbaa keessaniif haadha keessaniif lafa qonnaa san beelada sana dhiisaatii ija keessaniif gurra keessan qabadhaatii magaalaatti galaadha argina. Yoo wayyaa'insa jireenyaa barbaaddu ta'e waanjoo hiyyumaa cabsuu barbaaddu yoo ta'e dinagdeedhaan guddina sadarkaa gaarii irra ga'uu barbaaddu yoo ta'e ergaan ani isiniif qabu magaalaatti galaadha. Magaalaadhaayyuu Finfinneef naannoo isheetti galaadha. Finfinneedhaayyuu markaatootti galaadha kan inni isiniin jechaa jiru. Agamsatti galaa, waddeessatti galaa, booleetti galaa. Carraa dinagdee tachi jira, carraa hojii tachi jira, carraa wayyaa'insaa tachi jira jechaadha. Magaalaatti gaafa galtan gara magaalaatti gaafa dhufuu jalqabdan qormaata hedduutu si mudata, gaaffii hedduutu si mudata. Eessaa dhufte? Maaliif Finfinnee dhufte? Maaliif Buraayyuu dhufte? Maaliif Laga Xaafoo dhufte? Maaliif Sandaafaa dhufte kan siin jedhu jira. Maaliif Bishooftuu dhufte? Maaliif Adaamaa dhufte kan siin jedhu jira. Waa'ee agamsaaf, waa'ee waddeessaa qofaa fudhannee yoo ilaalle namni tokko achi as ba'ee eenyu si eeyyame waraqaa qabda akkamitti as dhufte kan siin jedhu yoo jiraate deebiitti deebisuun irra jiru isa kanaadha. Dura dhaqiitii uummattoota kibbaaf kaabaa yaa'ee markaatoodhaaf piyaasaa keessa dhangala'u kan dura dhaqii gaafadhu jedhin. Isa waraqaa eenyummaa gaafadhu, isa eeyyama gaafadhu jedhin. Qe'een kun qe'ee abbaa koo qe'ee Tufaa Muunaati jedhii deebisiif. Qe'een kun qe'ee qeerroof qarreen Oromoo 5,000 ol ta'u itti wareegamee Addawaawaa irraa galagalcheedha jedhii deebisiif. Hireen kee magaalaa jiraachuudha. Dinagdeedhaaf wayyaa barbaadde yoo ta'e carraan kee magaalaadha kan inni jiru. Magaalamuudha. Yaada magaalaa fudhachuudha. Kana jechaan okkora kaasuu jechaa miti. Kana jechaan jeequmsa fiduu. Kana jechaan seera alamummaa babal'isuu jechuudha. Kana jechuun warra seera eegsisaniif abbumamuu dhiisuu jechuu miti. Lakkii. Magaalaatti galanii qabsoo dinagdee magaalaa keessatti geggeessuu jechuudha. Magaalaa gaafa dhufan qormaata garaagaraatu jira. Ba'aa baachuu nama gaafata. Hojii ijaarsaa keessatti armaata akka jedhan kan isa hojjechuu nama barbaachisa. Dhaabii kuduraaf muduraa dhaqanii ba'aa baachuu nama agamsa keessa deemanii hojii humnaa guyyaa hojjechuu nama barbaachisa. Bakka bulan daandii irra buluutu jira. Mana namaa jala buluutu jira. Mallaqa yaraadhaan hojii humnaa hojjechuutu jira. Isa kana hundumaa baadheen wayyaa isa kana hundumaa baadheen bor jireenyatti ba'a jedhanii yaaduutu barbaachisaadha kan jedhu asumaan isiniif eeruu barbaadeetani magaalaa keessa jireenyi salphaan hin jiru. Dhal jedhanii gadi ba'anii nyaatanii oolanii mataa ofii filatanii dhiqatanii dibatanii rigaa qabatanii deemaa oolanii jireenya wayyaa jiraachuu. Magaalaa jechuun ifaajuu jechuun dafqoo jechuudha, fiiguu jechuun gannamaa jechuun arrabsoo danda'u, ifannaa danda'u, beela danda'u, dheebuu danda'u. Itamuu danda'u jechaadha. Har'a rakkatta malee borii rakkatta jechuudha. Har'a beelofta malee borii beelofta. Har'a harki kee duwwaataa har'a namaaf hojjetta. Har'a namaaf ergamta malee bor namaaf hin ergamtu garuu. Garuu isa kana danda'uudhaaf of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuudha. Mee kanumaa wajjin wal qabatee marsariitii hawaasaan reediyoo fi televiizinii garaagaraan
magaalaatti galaa jennee barumsa laannee fi dadammaqiisa goone namoota gara magaalaatti galanii waan isaan mudatan seenaa nama tokkoon irra isiniif qooda. Namni kun Gammachuu Lammii jedhama. Dhalataa Jalduuti. Waggaa 4 irraa yeroo umuriin isaa waggaa 16 ta'e jechaadha. Reediyoo fi televezyiiniidhaan magaalaatti madaqaa kan jennu dhaga'ee gara magaalaa Finfinnee maatii isaa jalaa badee kan dhufe ture. Waggaa 4 irraa umurii waggaa 16. Maatiin isaa qonna ga'aa qabu ture. Ijoolleen buloota isaatii wajjin nama 6 turan isaan inni mucaa lammaffaadha. 4tu isa dudduuba jira. Kana hundumaa keessaatu gara Finfinneetti dhufe. Finfinnee gaafa dhufu garuu haalli baay'ee rakkisaa ture. Afaan hin danda'u. Umriin isaa 16 hojii humnaa hojjechuu hin danda'u. Akkuma dhufeen gara lafa hojii ijaarsaa jiruttitu asiichi gale. Armaataa isa jedhan kana jechaadha. Utuu hojii kanaan hojjetu ijoollummaadha. Darbii lammaffaarraa kufee dhukkufate. Hiriyoonni isaas kunuunsanii gargaaranii qaamis qaama ijoollummaati dafee dandamate. Kana booda waardiyyummaa birrii 2,000 hojjechuu jalqabe. Birrii 2,000 gara waggaa 2 hojjete. Daa'imni waggaa 16 kun. Sana booda ammas miidiyaadhaan dhaamsan dhaga'e naan jedha. Dhaamsini dhaga'e maali? Hojiin tuffatinaa, hakaayii naannesaa, lootarii naannesaa, kophee haxawaa isa Dr. Guutuun miidiyaadhaaf namoonni garaagaraa miidiyaa naasaa waan dhaga'e jedha. Kana boodan maanguddoo ganna 65 moo ganna 70 sabaan uummata Guraagee ta'e isaa kophee haxaa'uun argina jedha. Ana maal takkan kophee akkan hin haxoofne na godhe kan jedhutu sammuu kootti natti dhufee gaaffii natti uumuu jalqabe jedha. Gammachuun achiin hin dhaabanne. Liistiroo bitatee kophee haxaa'utti gare waggaa 2 har'aa jechaadha. Kophee haxaa'u jalqabe. Kophee haxaa'u cinatti immoo sooftii gurguraa, kaalsii gurguraa, hidhaa kophee gurguraa, kaardii moobaayilii gurguraa, maaskii kana gurguraa guggii fuulaa kan COVID-19 ittiin ofirraa ittisan kana gurguraa, meeshaalee xixiqqaatu lafa kophee haxaa'utti gurgura. Waggaa 2 guutuu kophee haxaa'e. Garuu jireenyi salphaan ture. Afaan badaan danda'u. Gaaf afaan Oromoon itti haasa'an jedhe. Gaaf immoo afaan Amaaraan itti caccabsa jedhe. Gaaf immoo hiriyoota koo dhufeedha. Qabsoo dinagdeeti. Hadhaadha jireenyi magaalaa. Ba'aa baachuu nama gaafata. Arrabsamuu nama gaafata. Dhiibamuu nama gaafata. Garuu kan barbaachisu obsaaf perseverance. Abbaan koo lafa bal'aa qaba, qonna guddaa qaba, jireenya wayyaa ture achittan deebi'an jenne. Carraawwan magaalaa jiruun asichi fageessee ilaalinaan jedha. Daa'imni har'a ganna 20 ta'eera. Waggaa 4 magaalaa Finfinnee keessa jiraate. Turtii waggaa 2 kophee haxaa'e keessatti sadarkaa maalirra geessitta jedheen gaaffii gaafadheen. Har'a naan jedhe markaatoodhaa dhaqanii hagamsaa dhaqanii akkamitti mi'a bitan, kaalsii akkamitti bitan, hidhaa kophee akkamitti akka bitan, kaardii moobaayilii, tamboo akkamitti bitanii akka dhufan lafasaa bakkasaa sirriitti bareeran. Asii immoo akkamitti nama wajjin walii galanii namoota sabaaf sablammii naannoo Finfinnee kana jiraatanii wajjin walitti siqanii, wal jaallatanii, wal gargaaranii, wal hubatanii akkamitti wajjin jiraatan bareen jira jedhe. Kana gochuu korraa kan ka'e jaalala baay'ee horadhe. Waggaa 2 guutuun kophee haxaa'e har'a maalirra jirtaree jedheen gaaffii dhiyeesseef. Deebii akka jedhu naa kenna. Har'a qarshii 50,000 mana baankiidhaa qabadhe. Uqubii abbaa 80,000 dhiyoottan fudhadhadhe. Lammaffaarratti sadde uqubii abbaa 50,000 dhiyoottan fudhadhanaan jedhe. Qabeenya ati asitti agartu kun naan jedhe yoo shallagame qarshii 26,000 ol baasane sadarkaa kanarra ga'een jira umurii waggaa 2 jedhe. Gaaffiin dhiyeesseefan isitti fufee jireenya amma jiraachaa jirtu kanaafi jireenya maatii kee wal bukkee qabdee yoo laalte jireenya amma jiraachaa jirtu akkaataatti amma jiraachaa jirtu kan warri biyyatti hafan jiraachaa jiru jedhe gonkumaa naan jedhe. Qabeenya gara birrii 200,000tti shallagamu 200,000 walitti shallagamu eessaa fuudhu sadarkaa kanatti naan jedhe. Magaalaan
hojii xiqqoo fakkaata, hojii tuffatamaa fakkaata, hojii gadi aanaa fakkaata. Garuu nama duroomsa, garuu nama jijjiira, garuu egeree namaatu daandii mijaawaa tokkorra buusa jechaadha. Maal gochuu barbaaddaree jedheen gaaffii ittaani gaafadheen. Ammas guyyaa biraa miidiyaa dhuunfaa tokkorraa markaatootti galaa jettee si'i barsiisuu dhageera. Markaatoo dhuunfadhaa afaan markaatoo jijjiiraa si'i jedhu dhageetan jira jedhe. Kanaaf waggaa tokkoof waggaa lama gidduutti mana huccuu aadaa Oromoo yookaan agamsattan bana yookaan waddeessattan bana jedhe. Kanammoo hojiitti raawwadheen si agarsiisa. Kophee isaa hin haxawaa guyyaatti gara qarshii 2,000 hojjeta achi keessa bu'aan isaa naannoo qarshii 200-300 ta'a. Galgala immoo waardiyyummaa dhaqee bula achi immoo qarshii 2,000 argachaa jira. Hin danda'ama kan jedhu abdii kan namatti horu sochii isaarraa hubattu jechaadha. Gammachuu lammii ganna 20 ta'eera galgala kutaa 5 barataa guyyaa guyyaan hojjetaa gaafa mana barumsaatti isaatii deebi'u immoo waardiyyuma jechuudha. Hundumaa wal cina danda'anii obsanii wal duukaa tarkaanfachiisaa jira jechaadha. Maal dhaamsa qabdaa dhaloota kanaaf kan jedhuun gaafadheen? Obsuudha. Waan namatti dhufu hundumaa danda'uudha. Namaa wajjin walii galuudha. Qusachuudha. Hojii tuffachuu dhiisuudha. Carraa argatan hundumaatti fayyadamanii galii argachuudha. Araadaan qabduun jedheen. Biyyi gaafa magaalaatti galee abdii kutatu dargaggeessa keessumatti gaafa ta'u araadaa gaafa fakkaatu jimaa qamaa tamboo xuuxa galgala dhugaatii xuuxa. Gammeen akka jedhee naa deebise. Araada tokko ittiin qaba. Araada nyaataati, araada midhaaniiti, araada buddeenii duwwaan qabanaan jedhe. Gammeen sabboonaadha. Waa'ee maalummaa isaa formummaa isaa eenyu wajjin kan mariitti hin dhiyeessinedha. Qomee suuraa hacee qabu ka'atee kophee haxaa inni akkasnaan jedhe. Suuraa hacee koo qabadheen wareegaman Oromoof godhee yaadachaan gadi jedhee kophee haxaa borimmoo iddoo guddaan gahanaan jedhe. Wanti kana caalaa abdii namaa kennantu. Egaan hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee kana bakka jirtan hundumaatti seenaa kanarraa waan guddaa barattu jedheetan yaada. Dargaggoonni keenya uummanni harka qalleeyyiin daldala xixiqqaa keessa kan jirtan baadiyyaatti lafa dhabdanii gidiraa hamaa keessa kan jirtan jireenya gammachuuf barnoota isin eeruu yaadirraayi waa guddaa barattaniittu jedheetan abdii qaba. Nama qabsaa'eef qabsoo dinagdee akka durban darbe dubban harka mirgaan qabsoo siyaasa harka bitaan qabsoo dinagdee qabsoo gargar takkaa ba'uu hin dandeenye qabsoo wal faana finiinuun irra jiru jennee haasofne. Maqaan koo Gammachuu Lammiin jedhama. Kanatti dhaladhee guddadhee godina addaa naannoo Oromiyaati. Biyyi koo Jalduudha. Gamme akkamittiin ituu magaalaa Finfinnee seente? Magaalaa Finfinnee akkatti seene miidiyaadhuma irratti namoonni baay'een Oromoon magaalaa Finfinnee galuu qaba jedhee Dr. Guutillee dubbatanii turanii. Sumarraan ka'ee magaalaa Finfinnee seene. Mee akkamittiin ituu hojii kophee haxaa'u kana immoo jalqabde? Yeroo magaalaa galu namoonni keenya badaa hojii kanarratti hirmaatanii jiranii gaafa magaalicha seennu namoonni adda addaatu hojjeta. Guraagee tokkotu nama waggaa 60maati. Inni illee hojjechaa jiran illee hojii kanarratti hirmaadheen hojjedhee maal rakkoo qaba jedhee tuman itti seenee hojjedhee hanga yoonaa hojjechaa tuma jira. Mee suuraa kee qoma kee irratti suuraa artist Hacaaluu Hundeessaan argaa. Mee akkamittiin ituu suuraa kana qabattee iddoo giddugala Finfinnee kanatti gara kophee haxaa'uutti yeroo seentu akkamitti ilaalta? Yaa Haceen numaaf jecha wareegames waanuma ta'eef anillee Hacee sirriitti silan jaaladhuuf Hacee qabadhee hojjechuu kootiif baay'een itti gammada. Garuu Hacee dhabuutti baay'ee gaddina. Mee gara fuulduraatti eessa ga'uu maal ta'uu barbaadda? Gara fuulduraatti yoo Rabbi jedhee uffatuma aadaa waan uummanni Oromoon ittiin boonu uffata aadaa gadi qabamee jiru kana magaalota hedduu keessatti gallee hojjennee aadaa keenya beeksifachuu barbaada. Wayyaa aadaa kana achitti hojjechuu kana yaadeef baay'inaan uummanni keenya markaatoo keessa jiranii
yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee dubbatamaa ture Oromoo markaatoo galuu qaba jettan sinillee achi keessa galee aadaa keenya iddoo wiirtuu biyyatti gabaa keessatti gaggeeffamu san keessatti nuti aadaa keenya calaqqisiifachuu qabna jedhee tana yaada. Mee namni viidiyoo kee kana argu maal akkasi gargaaru barbaadda? Namni viidiyoo kana argu yaa'u maallaqumaa fi yaada akka nu bira dhaabatu nu barbaadu. Galatoomi. Yeesanillee galatooma ulfaadha. Hin danda'ama bira hin ga'ama. Kanarraa waa baay'eetu batama. Kanarraa waa baay'eetu baratama jechaadha. Of jijjiiruu yaallaan jireenya ofii wayyeessuu barbaannaan carraa bal'oof daandii wayyaa'atu fuula keenya dura jira jechaadha. Egaan hordoftoota dubbii dirree dinagdee irra deebi'ee nagaan koo bakka jirtan nagaan koo inni kan dinagdee inni kan bituuf gurguru inni kan daldalu inni kan hojii investimentiif hojii qonnaa inni kan wayyaa'insa dinagdee bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u har'a waa'ee magaalaadhaaf dinagdee magaalaatiif uummanni Oromoo isa jira kan jedhu walii wajjin ilaallee jirra. Seenaa dargaggeessa Gammees ilaallee jirra. Gammee biratti ijoollee argee gaaffii tokko lama gaafadheen ture. Akka gammee ta'uu barbaanne kana booddee kan jedhan illee jiru. Anis asitti kophee haa xaa'uun barbaada. Sheedii kana keessatti warraaqsa nurra jiru dhiibbaa nurra jiru dandamanneetu anillee sitti hojjechuun barbaada jedha. Waan nama dhibu keessaa waan gammeen dandamatee keessa darbe keessaa yaada tokko yoon isin eeruu barbaade yeroo asii dhufanii sheedii namoota diigan namoota 7-8 ta'anii jiru. Kan kaan huccuu hodhu, kan kaan kuduraaf mudura gurguru, kan kaan cilee gurguru. Kan isaan irra jireessa diigan kan koo qofaadha. Kanaaf hiriyoon gammee wajjin jiran kunis gammee irraa muuxannoo fudhatanii rakkoowwan jiran kan hundumaa dandamatanii dinagdeedhaaf daandii irra of buusuudhaaf yeroo isaan itti qophaa'an agarra. Nama gammachiisa abdii namatti tora. Har'a dhaamsi koo kan magaalaatti galaa. Magaalaa keessaa yookaan dhiibbadhaa yookaan dhiitichaan yookaan immoo dhiibbaa uumuudhaan magaalaatti seenaa hojjedha. Jireenya keessan jijjiiraa. Ifaachaa dafqaa bor sadarkaa guddaarra geessu bor bakka guddaarra geessu. Galatoomaa horaa bulaa viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhaloota ola deemu hedduu bira ga'utu irra jira sababa ta'eef. Galatoomaa horaa bulaa.